في بونو ساعة ما تبون توجتي يعني أنا ويا جاي رايور ما جت والله في جدين إنما سجالة تتو في جدين ما جت ما نسين سنجت تلاقي يبولي سكيا أولي كان بولتين ينوم التكم أبو ما جت هاي تانا ريتي تنلي سيران كبتان جرتو انت قبيسي تدوبا ما لو تاري دوبا كاي تنو نالو يون قبضو كان ما نما أنا بكيري سيت دوبا رمالي نالو لون قبضو نالو لون قبضو هاي مالف نالو زمان بلسن كمان كافو في الركازي وسمتي وابل لازم تديكم لا سرقوا كوغاساني Jaartii kan ta'e nagara koo miti nafan isira koo qabu gaafsa. Kanaafuu ammumarraa kabajaa godhu qaama argisiisanii miti. Kabajaan bar jaartiin ta'e waliif hidhadhu sin jedhe malee kabajaa dhabuudha kun. Sin jedhu buleetii yoo bultii kee keessa sin beeka. Kalas roza irra dabbat. Kanaafuu dhiifama. Gadda viidiyoo namatti gabbaaftee kaleessa kun waan namni waan tintalchi keessa galtaa. Warahmatullahi wabarakatuh hortaaf kabajamtoota keenya hundi keessanuu akka nagaa qabdanii jira jirtu sin jecha akkasuma warri amantii biraallee ashama harka fuunee sin jecha haadha mool dhallee deebinee sin dhufne jechuudhaan caaltuun deebinee maxxaanii jirra. Maxxaatee shawuu qajeele shawuu jedhe korra baradhe beeta maxxaatee maxxee shawuu qajeelu himmattaane ka jennu sanirraa akkasuma salaama jedhime. اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دوستا في دعوتوتا روزا توب اكم جرتن نغا كيسني جرت ور امانتا براتس اكم جرتن نغا كيسني بغا نغا قباتني سنين جچا duraan addan babbaasu roozaa sin dabarsiiseen waluma qabaa nagaa jirtanii jedhamale salaaman gaafattu salaaman numa gaafadha hordoftoota kiyyaa baga sin hundinuu nagaa qabaatan numa jedha siree sunni rakkoon qabu amishi nagaa magaafachuudha malee nama fardi maarreen oolu maarree ma jedhan korkorri maali korkoru mbe wakkoti jechudha garuu ani sirra dhagee inshallah rabbi araaramu kanaafuu har'a roozaa waan nu yamte beenu mee simarra dhageenna orta kabajamtoota keenya akkuma yaa mushurraa waan isin ala keessan ooftuuf hin beeku qilleensi siraayyuu jiru na dhiisii qilleensa keessan deemu jettisi qilleensi na dhaha dhugumattu maazari manaan beennaan jedha artikkoon dhugaa mana tattaa diimattee gurgurraa koo naan jedha sargi maguddaa godhu deebittusi maashaallah sargi nuti amma baadiyyattis goone asittis goone gana ammaas hoteelatti godhu deemna yeroo sadi guutumu yaa obboleetti daasbooraan kun kanuma tole daasboora dhadhiisi jiru idmee la daasboora jedha usaati idmee ya daasboora gaafa jedhan idmee yaa warra biyyaati yoo jedhan akkam godhan booda warra biyyaa homaa hin jiranii deemanii daasboora ta'anii kamal goona dalagatan asittis dalagatan ukkoo bar maallaqa numa fidanii garuu numa dhuftee wallahi asitti illee dalagatte warra si kun ganama raamti dhalaa barbaada malee maallaqa barbaadu gari gariin asii dhalaa irraa maallaqa barbaadan dhalaa irraa soqaayyuu ganama dhala jiru janajjanaa osoo jaartiin jirtu dhuguma bar wallahi laazim ani amma dhugaa rabbii dubbachuuf namuma jaarsaaf jaartii jechuudha namuma jaarsumaaf jaartii ala taate dhala walii galanii walumaa galanii jechuudha waluma bira jechisanii walumaa galanii dubartii alaajana jaran arge beekan wal bira ta'anii jalaajana durraa buufadhu jettiin shakkaladhu jettiin arkee beekaa jechuudha waan akkasumas isin galee takka takka wadamina warri ala jirtan aboo akkaawuntii baafadhaa deemaatii firra ergadha yoo akkaawuntii keessan baafat warri duraan asii osoo akkaawuntii hin baafannellee asii baata yoo ka jiraattan taate takka warqii keessan bitadha takka birrii teessan guduufaa paantii keessatti hodhadha warqii bitaati kaa hunda'um Itoophiyaa yoo galtan dammoo sanii oli gurguratan jechuudha sanii galee warqiin achuma ta'aa gahe warqii fi birriin sanii ol bitamanii sanii gadi jiru sanii galee insha wadamtanii dhiira biyyaatti birrii fuunee ergida gaafa jettan jaarsaaf jaartii dhammana ta'anii walii galanii birrii isinirraa nyaatanii dhugaa miti waan nama ijiti yaan arke waan beekuuf isinii galee jana janii birrii irraa gannu buusifaa jettiin isinii galee waan buru isin taatu kan hin beekne jechuudha dhugaa rabbii kanaaf amma dhimma dhufneef dhimma biraatiin linnee tana moo gorsa barbaadde addee guyyaa biraa kootu kaameraa kaadduuti kanaafuu iyyuu waan dhuftan himina ariifadha jedhaa jirti jechuudha akkasuma hortaa kabajamtoota keenya hadha maaliif dhuftan jechuun keessa hin oolamu hadha wanni dhufneetiin jenneef jechuudha dhimma Mustafaa fi dhaabbanni mudhiin kuttee ummata caqasgaa har'a wal argine roozaan viidiyoo hedduu waraabne kanaafuu iyyuu hadha wanni dhufneef jechuudha waan isin yaameef illee ani dhugaa rabbii dubbachuuf wama dhimma kiyyaa fi kan Mustafaa sanii akkuma argisutti daraartuun itti deebuuf deemti jechuudha Mustafaa mistiraallee baasistiin jira ani daraartu deebuu deema daraartu deebuu deemti asimmoo maa duraan dinne deebi jedhanii anu kadhadhee adama jirti argaru isin nagana taka damartu adama dhuftee adama jirti isin haaraan hin dhageenne iyyuu naan bilbiltuu barqaata baddinarra bakka yoo nasitti waan wayii goggorse saniif namni tokko waan takka illee hin gorsine jechuun humati keerii yoo gorsite barate namni keerii ati yoo yaaddu sirraa fagaataa barate Mustafa kana iyyuu gisee wallolan addee
jirti yoo itee dhalaan jala qabbanaa'utu irra bareedaadha isa wajjin murkatini yoo inni badii balleesses tasgabbaa guu isarra aarri galesan gaafadhuuni akkasitti adda baafadhu malee isaa inni loleessanii akkanaati maarree ilma maarreen jedheenini dhugaadha wanta godhini jedheeni gorsa malee waan biraan jenneen ammas immoo jaarsi kanuma awwalaati anamaan irrattu laali jedheeni garuu amma kalamaffaatu caala argeera Kawala nifte kalamaffa kunnani akkas jettee chuudha horta kabajamtoota kenna wanti argine waan beeyneef ko waan beeyneef barin shakkita garuu kalamaffaatu caala ko kamasitti dhufetti caala kanaafuu amma kasiin jedhani isaaniin akkam godhuu barbaanne beektaan amma akka jaarsummaa akkuma jaarsaa taate jechuudha ati dhaqa jechuun Mustafaan nuudha Daraartutti hin dhayitu Mustafaan ni Daraartutti hin dhaqoon isiinuu maaliif hagammaa hagas dhuftee achii kaatee dhuftee waan irra jirtu guutuu anu dura wajji dubbataa ture wajji ture maaliif na dhoysiti amma ishee anammi sii biran dhaqoon magalattu gizem inshaallah isaa wali araaramanii jedhani amma wali araaramu deemanii duba maaliif tesilaatiin ani bar sargii keetii fi ka Mustafaa eegaa araabar isin amma kana waan isin jidduu kana dhufte beekta akkanaaf Mustafaa maatii hiyyatti illee dhaqee maatii hiyyaanlee fixachuu deeman dhageettee maaf deemuu deemaa beekta Mustafaan qara ergachuu deemaa isaanii jechuudha argite dhuftee amma jidduu kanatti obboleessa hunda ergattee beeyte obboleessi isin nan ergine malee nan ergine jedha malee isitti ergatee beeyte kanaaf walitti fixachuu qabna fakkaattee akka dhagayetti ammoo Mustafaan du'atiyya malee ittiin fixadhu jechuu jira isitti moo anam inkijiba dhiirri tollee nama siftee obboleessi tiyya namanini ati garuu ka amanamu inshallah amma waasiidhamu yoo isaan walit deebite jaraa zoorri jedheeti amma san barbaada san barbaada anam Mustafaa yaameeti maal jennan tantellee hireer lafuma jirtee wallahi maal godha rabbi inshallah waan jaalatu yaa kennu ati jechuun murka namaan deebin isin deebite tana yoo duraatu dhiiste deemte amma bira wal fuudhuuf isin qophoofnaan deebitu kuni amma akka isiif muktaar takka jechuu hinaaffaan jiraami maaliif namni kun waan kana godhee dheetiniin hiree namaa tana qabuuf karoora namni irra jiruuf shaleessuuf jecha namni akkana dalagu hin beeksisa akkanumatti irraa beekamu kanaaf yoo isin dhuftee isin gidduu keessan boo geette ati irra dhaabbadhu isin amma inshallah torbee takka biraa deemti deebite isin teessu san immoo filannaa Mustafaati yoo inni jaalatee yoo inni jaalatin immoo inni inshallah gadhiisee si fuudhuu danda'a san hin beekamu hundaaf atillee hireen tee lafa jirti kana itti waan yaaddoftu sin jiru an akkasin jedha akka obboleetta ayillee maaliif si waame beeyta hadha Mustafaallee yaamee jira Mustafaa kanaanne bakka deeffadhu isii matana iyyuu si galee jettee akkuma gorsituuf anillee maal godha beeyta jara jidduu galuun barbaadu dura wal beekanii akka walitti dabalamanii waliin jiraatan barbaada gaafa jarri manatti wal galatte ammoo zor jala jedha akkuma ammati jette kana jechuun si galee kanaaf Mustafaan yoo inni dhufee Mustafaa bakka isii tiraanillee mistira maal baase beekta isii Saidoo wajjin qaraasiin hoteela deemanii turanii deebi'an jedhee Mustafaan na himee ture viidiyoo san baasee jira beekti ani viidiyoo san gadhiiseetiin jira obboleessa hundatti mul'isee jira kanaafuu mistiri sunillee bahee mire kanaaf amma Mustafaan maal jettarree atillee bakka Roozaallee wanni kana gootee fi waan biraatii fi miti wanni mistira sanillee baaftee waan biraatii fi miti akkasii walitti deebitanii garaa wali fixattan barbaaddi jettaa kun barbaada akka tokkotti gorseetillee akkasii jalaa fudhatu gorsana graman ka jarraba ana nan dubbistu jaarti te male abbo jechuun ka gaise si kabanya beeta tira ni sodaate mi amma si gurguraa jirani gurbaan guddaan sundiisu inni nadiisu dabarsan gurbaa fi miti pero la fajala si dabarsan argite gurbaa fi miti mali fre anduruma rayu beeta duratu o si ifrozan gara ati kondalaate erregamta jaarsan qabdu keetii torbee lamatti fixin maarre maal jennere isi kondalaate ati dikko ka tokkorra lamaffaa jennone eeba aje jamal aje jam akkasii fi viidiyoolee waraabamaa jira akkuma riitu kaameraa fuuldura kan kee jira wayiif siyaamni san istimeetuma atuma itti mikasi sheeti jetti arra dhimmi siyaamne babba jaarsotiin gurguddoo namni itti kabajju wanni asitti argameef yoo nuti uffachuu baatte itu dhakaa jala wanni asii argamneef eegana wanti sunillee akkuma jirtu jirti inni si yaaddanillee hin qabdanii nuu qaltanii nuu qala aggasanii dubartiin jilban qabda jechuudha geettee jira maabbo kun maali silaa maali kanurra jiru dhakaadha kuni kan hin deeman kuni jilbi kanaa miti jilbi barteettee dhugaa si argine namaan jettu yookaan dhugaa isii irraa fudhatan hin qabdu alhamdulillah jenna warra baraafuyyuu maali goone hundaafu dubartiin garuu dhiira caalti ni beeytaami maa dubartiin dhiira caaltuuf hin caaltu jenne maaliif dhiira caaltu haay waame kan maali qabaa dirqama waan san baasee ani inshallah akkas raabine amma abba wanti daraartuun dhuftee mi quba qabda
Pokok dami. Aika. Dua mana tini mina gesin lufte tilde isi Ma wajah gosi fiti mare ma. isille sahiba turre durana ba amana isite sona timi lufte mashallah wal magalatu wal maddebu site san fena bole segi amshi ta irra tumra Ma walid debine zinjere. walid debina son tayin dufte arti me bole sesi jarsum ma irgatte nam jala artani mire unda fa matille wani san sinjere ndagaida baddu jarsa jarti numa wallulti inshallah tiya tayati fi taisi tatiyafta muktar tan ngene na fakkate wal magalatu Ma takuma nure. maltu takko ay waisir herum tesin annar fude bar marhaba ma ayrum tan awon jalan kadu barerum tule sina me jolle rakab danini. Ani si yo rum temal rakab ma. jalaltyo jaalaltiyo Jalalli nubiratti caamman irra deemna yoo kabajaan ta'e nabadde jaalal. laphee sobaa ancaabee ka jedhan sattu sadi duraanuma laphee sobaa cabsite ati Yoo kala akkasiiti. Kabajaan jiraachuu baannaan nubiratti jaalalti leen jirtu jedhi. Yoo kabajaa waliin qabaanne namni jaalalaaf kijiba qabu. amma obboleessa kiyya yeroo zaalleen ka dhuftee fi akka isaan walii araaraman fedha Jetti. Mustafaa Gorsiinii an dhugumaan si gorsu dhufe akka obboleessa tokkotitti Maal mana dhuftanii nan gorsitan kanaaf dubartiin jilban qabdu isin hin jenne haxirii jala naa ne Jilba nu goota, inshallah. Amma isin jala jalachuuf jechuudha roosittiin. Hayya. jana hosan tayin dugara bi Jana jana ana fitte ma seenaa jentu, kamera kora kamera seenaa duras jentu, jana malee jennu badettus jana jennu Maal islaaman dhufanii naatti haasanii guddummaa akka hiyyoota. manguddummaan kennama ka miidiyaa irraa ta'e jira miidiyaa mara wal miduma manguddummaa rafiqanna nuti miidiyaa irra fuunaa miidiyaa irra hiinaa miidiyaa irraa akka feene goona kanaafuu wanni hordoftoonni keenya keessa hin jirre kadaas bora nuuf hin ta'u. xalabatullee ni xalabataa gara Itoophiyaa asii achi ennaan achi as dhufee Dalam diaspora barbaada dhiiraati. Dhala diasporaan barbaadda si kennu. laa taree dhuftee laa taree jenna Asirraan dhuftoo miti. Tapha sin beeyne wayii feene. amma yaakii gara dhugaatti adeemnu amma waan fardi haasofnu amma ta dhugaa Aywa. numa qallanna inshallah osoo qallanu du'eennaati guyyaa takka osoo dhugaan dubbate Ma isin kaasum. nuti miti boo sini amma osoo dhugaaf dhufne siin qalditti nu oofe amma ishee wallaahi akkam jettare Maal jedhe? daraatuun akka araaramtu feena amma isilleen dhuftee qeebalii araaramii obboleessi isiillee sababa keessan kunoo gidduu tana dhaabbataa jiran inni natti himne roozaaleen an eegesiin dhufte gidduu isaanii seenuun barbaadu adda isaan diiguun barbaadu walumaa gala walitti deebi'anii yooma torbee akkatti illee walii kan taate ani Mustafaa ni jiraa fi ni heeruma gaafa san garuu amma osoo daraartuun dhuftee as jirtu girgirri fedhuu jedhaartii daraartuu itti deeffadhu ati No obboleessi hiiki osoo hin taane Jaartin kama awwalaati rabbi jaarsillee kama awwalaati jedhanii Ma aywa. dubartiin jaartillee kama awwalaati jedhan garuu anka awwalaatiif jinnii takkaan harkine bo kama sitti dhufu siitullaan jaarsi siitullaan. Mamudii namarra xiqqaatin. akkasitti amma qalbii dhiisiitiniin amma walumaa galattuu itti deebi'i jaartitan ta'etti ati yoo isitti deebi'an illee sitti heeruma bakka. Isin maa sitti si fuudhuuf sitti deebi'a. Sinna ajajaa akkana musta. Sinna ajajaan obboleessa kiyya nititeeti deeffadhu kaawai. Maal sinna ajajaa Si gorsaa rakko amma ati ilaal tanallee fuutee sunillee si deebitee mushkilaa ofitti nuumin obboleessa maali kiyya. jechuudha? Waan sayidoon keessa jiru numa Lama beektaan. horachuu hin danda'u jechuudha. Amma mudii. Akka barbaadde horatta lama sadii horachuu dandeessu. Ameetiitiin tajaajila roosa keessa maa jechuu baay'ee barbaadanii. Hara inni hojjetu Abbaa horatta jechuun barbaanne waan dhugaa jechuun jechuun dhiiraa dhiirtiin waan horatti. Aywa. Garuu ammoo ijoon jiraa miti re. Haga afuriitu horatu hin dandeessa Shadaan garuu afurii mootu. jettee garuu Roozaatu hin feene roozaan anuma saanurra dhaabbatee wallahi hin hafuunaa jaalladhu. wayyee. Amma maal feetarree jedhe. Amma ati yoo daraatu walitti deebite moo walitti hin deebitu kanaan wanni si bira Yaakiin barbaadu. deebuu siin jedhati maal yitasaa maal mijoo maal ta'a? Ka ammaa si eegale mana singaltuu adde been dhiisii been wallaan obboleessa kiyya heerumsiisa jiru. Deema akkana mudina rakkachuu as geettanii maal jechuu? Mudiin kamaalis. Nu lolu jirta bara. Maarre maal mudee? Kabajaaf si dura dhaabbachuu jirti bara jammuu surraa Obboleessa dhaabbatee. kiyya barana jaartii nama kabajamaatii bara obboleessa. Muriyattanii safaa kalee asirraa dhoofnettee fiddee waa akkamitti haa No, nuti keedii wasakkee barbaanneeti akkasiif isin walitti dabalamti jiraata. Ani sodaa isii yookiin ammoo akkasiin zayitii sin naqaa minaa minna goote na tiraatu tokko osoo hin taane afaan gaggaragaatti fira Akka dhorkaa. waan sinna itteetii beekuu qabdaatiif. Akka waan sinna itteetii zayitii jechuun waan qaldiin seera. Waan akkana Sodaa akkasiin akkasii ammoo jetti. sodaa isii osoo hin taane anfannisee jala qabuu danda'a jechuun sodaa sodaatu si galee kanaafuyyuu garuu ammoo tu ani akkasiin lamaan walitti keedii dalagaddan abbaan fedhe sharri yoo yaade an keedii dalagachuu barbaada. Maaliif? Walitti deebitan moo walitti hin deebitan? Deebinu yaaki maal Bakka aga gaafa waa dhimma isii xumartaniiti roozaa dhiisi. Akkam. Maal Jidduu lamaan hin daraanaa. nama calfaa obboleettii ansaa kana dhufee taate. Maa ona kadhatte maa? Akkasii. Isitu tan kalanne sima. Si jala jigee Ishee. na jala Naan kadhatee deemi ma? deema akkas taana muu. Deematu goota isaa dhiirrisi malee hin jiru. Kana godhe. Wanuma namtaniifuu lakkaanan. Akka si boonu isaati amma itti boonta jettee yaadde. Na ufii gaa jira yoo war.
maal jechuudha wallahi fin jajin nama si jaalatitti fin jajin Maal jechuudha, maal waan isin sin jettu dhagaye obboleessa kiyyaa Maal akkana bultiin inuu mattokam amma maal jechuudha hay taan ariite tanallee seeran qabataan jirtu Kana fuune intas gabbeessitu duuba maal oltaarre duuba kana jechuun Naaloo luyyuun qabdu. akka namaan hin Ani kayrii sitti dubbataara malee naaloo luun qabdu. Naaloo luun qabdu. Maaliif naaloo maaliif balleessan? Akka mangaa fudhirraa kaasee osoo miti waa balleessite xiqqoo ila sarra kon qabu gaasani gaasani rakkoo qabu kanaafuu ammumarraa kabajaa godhu qaama argeessisanii miti Kabajaan barjaateen waliif hidhadhu sin jedhe malee kabajaa dhabuudha kun. Sin jedhu obboleettii yoo bultii kee keessa sin beeka kalas roza irra dhabbad Kanaafuu dhiifama. gadda viidiyoo namatti gabbaaftee kaleessa kun waan namni waan sin galchine keessa galtaame ma Mistira akkasiin garaa waliif hidhattanii barbaade kaan. fittee reessa mamatti fittee keenya Hayyee bakka dhiifama. kanumaaf namamtanii am Beekan mahee. siidaanan laa ilaaha illallah maan nu Baay'ee galchu bakka- akka nafsiyaa siidhaamni noo walumaa galattu Nafsiyaa waan sii ta'u laal amma tanallee fuutee sunis hin dhufti booda rakkoo walii wacuu walit tirtiru wal fixu Roza. obboleessa kiyya Isin akkasii jettee amma waan na yaaddu beeka. walirra fuudhuuf si godha sila Inshallah Said Achitti- kamal nama hedduu fuudhee ma Said afaan qabatan sin ay sayidiin qofa fuudhee dhala yeroo jalqabaati dhala ay meeqa farra jirse isam Sadaffaarra. sadaffaa miti yoo qofa wallahi ana namni afur fuudha shanfa sadaffaarra jiru afuraffaarra jira Afurree. rabbil alamin Anaan shan ana dhiise. eefa siyoon si fuudhee ma Nan fuune jechuun kana fuudhu jedhee gaafate. dhiise gaafatee si dhiise maal maal fedha silaa shan godhatee bar inshallah tan jalaa hiikaka taan jalaa Awwaala hiikadhee jalaa. ammatillee akkas si godhaara bar anima ayyoon fuudhee ma saniif si godhaara moo ammati daraartuu deeffattamuun daraartuu deeffadhu Amma caaltu maali? inshallah guyyaa lamallee yoo rabbi wajjiisin bulcheetiin hin bakka isillee nagee kasaa akka jette kuttee naan kalaas nu bira kabajaan ka kuttee kabajamaan kutte amma barisiitu qalbii sirraan deeffatiin obboleessa kiyya ma ani kowaasi tapha kowaasi wannaati kubbaadhaan Hayyee egaa isin sodaannee isii san dhiisee hadha borosoo jedhee maatii kiyya erkadhu. kalaas ta'a Hayyee. garuu morooza akka maqaan dhoofni daraartuun gana Zayin sin naqatee Zaayitisi nagattee dhaadhu taarti maali haayi maqaa dhooftire maali maqaa dhoofte Alam Sababa kan inshallah keetiin fuulli kiyya waa ta'ee qaamni kiyya waa ta'ee itti gaafataman si. san kophaan itti himtu ati kaa caaltu biratti dhuftee Caaltummaa waan dhoysanii. laa jechuun kiyya waan akkasii anummaa nu kophaa itti yaa'ama akkana amma alirree duuba obboleessa kiyya nama mistira namaa himu ati jechuun saniiti akkana jenneeni akkana Miidiyaa irraa haasa'u jirra. itti himnee jechuudhaaf yaa kii wanni akkasii wayiitu hin jirtu ufuma jala mijeewwan Hayyee bakka ishii bakka deemee gasuudha. namni bade gara eessa gabbade jaa Gara baalee gabbadda. biraadha kan namni bate kun badee isin Gara baalee gadda qayyaa. hallaa galatooma isin marmaafuu galatooma roose Iseen boo galanni hin barbaachisu Wareessine. ati mushmush jalan jedhini adde dheerinima jaalatu ati jaaladhu malee ittiin mul'isin adde Jala deddeemna silaa kabajaan jaalattoo dhiirti karaa muka dhaqaa jaallatte. dhuguma wallaa Gaafa dhalaan takka jala shashaafatte waan dhiirti isa malee hin jirretti fakkaatti. akka muktaar ta'u edama kun inni Akirri isaa akirra. daraartuun itti deebinaa ati saffaa isaan kalaa hin Kalaa obboleessa wee. yoo lakki hin dandara rakkoon qabu daraartuun fedhu guutuun jirtutti jedhee amane san immoo fedhinnaa isaati rakkoon qabu kanaaf bultiiwwan qalladanii miti nullee sila inshallah keessanii manatti illee dhaqnee gorsina yoo viidiyoo fillee kadiidu taate usnee keessanii gorsina yoo tole jedhe yoo hin dedellee tantaa isaati kaasaan filannoo isaati Eshi bakka rakkoon hin jirre. Galatoomi ishee amantii Faadduun badin ishee ishii bakka. Hayyee bakka ishee. Hayyee bakka galatoome bakka.